kabaro Situma kabaro Sintete Sinjala la walire Talk to my mind, girl. Kabaro, Situma kabaro, Sintete bechisa. Kabaro, Sinjala la walire. Situna pure, Sitani mawalgare. Kabaro, Situma kabaro, Sintete bechisa. Kabaro, Situma kabaro, Singege bechisa. Esame, jirta esame. Gaftoko, tasa walga. Sinjala la walire. Situna pure, Sitani mawalgare. Kabaro, Situma kabaro, Sintete bechisa. Kabaro. Ya gurba, dite wayu. Sa. Uri narra. Ila. Dite wayu. Sa. Sinjala la walire. Situna pure, Sitani mawalgare. Kabaro, Situma kabaro, Sintete bechisa. Kabaro, Situma kabaro, Singege bechisa. Esame, jirta esame. Gaftoko, tasa walga. Anjarjartu fakkaata jarjariin suuta taa'ina haasoysiisi akkan siif ta'uun garta akka ajaa'ibaa. Akkam jirtu kabajamoof dhaggeeffattootaaf hordoftoota chaanaalii keenya viidiyoo daawwachaa ooltanittis itti bohaartaniitu jedheen yaada. Mee warri subscribe hin goone subscribe gochuun akkasumas viidiyoo kanaaf like tuquudhaan chaanaalii keenyaaf akka maatii taatan affeerraa kooti. Mee kanatti aansunis viidiyoolee tiktookii fi akkasumas qosaawwan adda addaa kan waliin daawwannu ta'a. Hanga xumura viidiyoo kanaattis nu faana ta'aa isiniin jedha. Gara viidiyoo keenyaattis haa ceenu. Sokorru baalli naddaataay Samiiduu shkomoo maaltu fakkaata Sokorru baalli naddaataay Qirroo fi qarree koo maaltu fakkaata Hojamma takkalirraan baalli naddaataay Qirroo fi qarree koo maaltu fakkaata Walloon labsii baalli naddaataay Qirroo fi qarree koo maaltu fakkaata Maleedhaa fi arsiinis baalli naddaataay Qirroo fi qarree koo maaltu fakkaata Kamsiisi baalli naddaataay Qirroo fi qarree koo maaltu fakkaata Yeroo koo maaltu fakkaata. Mucayyoon asirratti argaa jirtan egaa maqaan ishii Roomaan kan jedhamtudha. Sabboontuu Oromoo kan baay'ee namatti toltuu fi kan baay'ee nama bohaarsitudha. Tiktookeedha deemaatii follow godhaan isiniin jedha. Mucaan kun immoo egaa maqaan isaa Hacee Xiqqoodha kan inni jedhamu. Hacee Xiqqoo jedhamuun kan inni tiktook irratti kan inni beekamu sirba Jafaa Yuusufdha kan isaan sirbaatii jiran egaa. Jafaa Yuusuf egaa sirbituu afaan Oromoo baay'ee beekamaa ta'edha. Fi akkasumas yeroo baay'ee sirba Wallaggaadha kan inni sirbu. Walumaa galatti egaa Jafar Yusuf artistii namatti toludha. Mee kanatti aansuudhaanis viidiyoo ijoollee kana kan biraa waliin daawwannee walitti haa deemnu isin jedha. Ijoollee kooti yoo jenna. Ijoollee kooti yoo jenna. Ijoollee marreen hin qottu. Ijoollee dambara daari. Ijoollee marreen hin qottu. Ijoollee galgala waari. Akkuma argitan egaa sirba iyyoolee sirba aadaa Wallaggaadha kan isaan itti sirbaa jiranii. Maqaan sirbituu kanaas egaa akkuma baay'een keessanii beektanii maqaan isaa Sabboonaa Tafariidha kan inni jedhamu. Sabboonaa Tafariis egaa akkuma baay'een keenya beeknu qabsaa'aa Oromoo fi akkasumas sirba babbareedoodha kan inni sirbu. Deemaatii daawwadhaan affeerraa kooti. Mee kanatti aansuudhaanis viidiyooma sirba kanatti reakshiin hojjetame kan daawwannu ta'a.
ijoollee kootti yoo jenna ijoollee kootti yoo jenna ijoollee kootti yoo jenna ijoollee kootti yoo jenna ijoollee gaafa damara ijoollee lafa namara Akkam ture daawwattoota koo viidiyoo daawwachaa ooltanitti itti bu'aaraa jirtu jedhee yaada meegaa daawwattoota koo yaada qabdan mara deemtanii akka koomantiirratti akkanaa barreessitan isiniin affeera akkasumas warri chaanaalii kanaaf warri sabskiraayib hin goone sabskiraayib gochuun akkasumas sabskiraayib bukkeetti ishee argamtu beelaa kan cuqaasuudhaan yeroon viidiyoo haaraa isinii lakkisutti kan isin dhaqqabu ta'a jechuudha akkasumas viidiyoo kana laayik gochuudhaan viidiyoon kun akka vaayiraal ba'ee namoota hedduu bira akka dhaqqabu kan isin gochuuti kan qabdanidha. Kan taasisuudhaanis viidiyoo maskii mangee kan daawwannu ta'a hamma xumuraattis nu waliin ta'an affeerraa kooti. Addaan baadhee nafni ajigaa koo sirra seenyuun na beekaa gobaa koo kan darbe sambadii sisittiin kaasuu nattiin kaasin mana yeroo honnu gootee sayyaadee sammuun gaabbiin. Waan bonni gogsee gannatu jiisa oliin bula malee yooma sidiisa barris dabareedha nama geechi yoo rabbi jedhee. Akkuma agarru gaa mucaan kun suuraa maskii mangee kaasuudhaan kan inni TikTok irratti gadhiisedha. Akkuma arginus gaa maskii mangeen kan ishiin ajaa'ibsifachaatii jirtudha. Akkuma argitanis suuraa mucichi kaase kan baay'ee kan maskii mangee kan fakkaatudha. Akkasumas gaa aartii akkasii ijoollee dalagan kan uni kan jajjabeessuutii kan qabnudha. Kan taansees viidiyoo tokko daawwannee kan xumuru ta'a. Hamma xumuraattis nu waliin ta'an affeerraa kooti nagaan ta'a. Itti bohaartaniittu itti gammaddaniittu jedhee yaada ammas irra deebi'een isin yaadachiisa warri chaanaalii kanaaf warri sabskiraayib hin goone sabskiraayib gochuun akkasumas beelaa kan biratti argamtu cuqaasuudhaan ol ishee jettu irra kaa'uudhaan yeroo ani viidiyoo haaraa isinii qabadhee dhufu kan isin dhaqqabuuti ta'a jechuudha akkasumas yaada qabdan mara koomantiirratti akkanaa barreessitan isin yaadachiisuun barbaada akkasumas laayik gochuu hin dagatinaan dhaamsa kootii mee hamma viidiyoo biraan wal agarutti nagaan isinii hawwa nagaatti. To my mind, girl. To my mind, girl.